akkumani dhimma gadaa ilaalchisee yaada bu'uuraa tokko tokko dhalootaaf dabarsuu waadaa galetti yaada calqabaa ammarraa qabee isinii dabarsuun eegala. Walumaa galatti Oromoon gadaatti deebi'ee gadaadhaan buluudhaaf fedhii akka qabu, rakkina isaatiif illee furmaanni falli isaa gadaa akka ta'e gara adda addaatiin dubbatamaa akka jiru dursee ibseen jira. Yaa ta'u malee gadaatti deebi'uudhaaf akkanumaan kaanee dhufnee gadaadhaan bulla jennee maqaa gadaa yaamnee waan tokko tokko haasa'uudhaan gadaatti deebi'uu nu dandeechisu. Gadaa calqaba duraa gadaan ilmaan ishii dabbalee irraa qabdee sirna gadaatiin bocamanii akka guddatan taasifti. Kana taasisuudhaan ilmi sirna gadaatiin bocamee guddate immoo dirqama gadaan nama gaafattu hundaa fudhatee jiraatuudhaaf qophaa'aa fi ga'umsa qabaate jechaadha. Dhaloonni ammaa kun kan gadaarraa fagaatee ture, gidira adda addaa keessa ture kun qulqulloomina gadaan nurraa eegdu san fudhatee jiraatuudhaaf baay'ee akka itti ulfaatu xiinxaluu dandeenya. Kanaaf sanis ta'ee waan fe'es ta'u gadaatti deebi'uu fi falli keenya gadaadha jennee egaa amannee ulaagaa gadaan nurraa eegdu maalidha kan jennu barnootanis wal barsiifnee walitti himnee wal qopheessuun barbaachisaa ta'e jechaadha. Gara guddaa immoo sirni gadaa barnoon isaa hojiidhaan malee teewoorii irrattis kan hundaa'ee miti. Abbaan gadaadhaa, abbaan Oromoodhaa, Oromoon ilma isaa wanna hundaa gochaan barsiisa, godheet agarsiisa malee teewoorii itti himuudha irratti kan hundaa'ee miti. Kanumaaf kanarraa kaanee akkamitti dhaloota ammaa kana gara gadaatitti deebisuu dandeenya? Ulaagaa gadaan nurraa eegattu iftoomina, qulqulloomina, fayyaalummaa, jagnummaa, sabboonummaa kan akkamitti akka gonfatuu dandeenyu hir'inni keenya maal akka ta'e irratti dubbachuun barbaachisaadha. Kanarraa kaanee calqaba duraa wanni gadaan namarraa eegdu dhugaadha. Namni tokko gadaa keessatti sadarkaa dhugaadhaa kennuudhaan dhugaa kennuutiin guutuu ta'ee argama. Dhugaan sirna gadaa fi Oromoo biratti waanuma hundaa'uu ol akka taate amanama. Sirni gadaa tuulamaa gadaan dhugaan waaqaa waaqni dhugaadhaa jedha. Kanaafuu iddoon dhugaadhaa kennu waa hundaa'uu oli sirna gadaatitti. Kana fudhannee gidiraan jiraachuurra, sobaan jiraachuurra, faayidaa yerooti jennee dhugaarraa jallaturra dhugaan ilma namaatii barbaachisaa akka ta'e amannee karaa dhugaa qofa qabannee deemuu danda'udha jechaadha wanni gadaan nurraa eegdu. Kanaaf Oromoo biratti dhugaan waa hundaa'uu ol jedha. Dhugaan waaqan qixxeedha. Waaqni dhugaadha, dhugaan waaqa jedha. Gara biraatiin immoo dhugaa jechuun maal jechuudha? Dhugaa jennee dhugaan immoo mirga namni qabu, mirga namni uumamaan qabu, seera hawaasaatiin qabu, seera caffeetiin qabu fi kan uumamaan qabu jechaadha. Dhugaan badde kan jennu gaafa namni mirga seeraan qabu kana, mirga uumamaan qabu kana, mirga seeraan qabu kana, mirga seera hawaasa keessatti qabu kana gaafa dhabee namni dhugaa dhabee yookaan immoo dhugaan badde jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf seera kabaju jechuun dhugaa kabajuudha. Oromoon seerri ilmoorra nama mararaa kan jedhuu fi seerri fi dhugaan wanni ilma namaa biratti ilmoodhaa ol wanni aanu hin jiru. Seera gadaa yookaan Oromoo biratti dhugaanii fi seerri haqxi ilmoo caalaa akka nama marartuu ibsa jechaadha. Kun hangam dhugaadhaa olaantummaa Oromoon kennee nu agarsiisa. Egaa Oromoo biratti dhugaan waa hundaa ol hoggaa jennu dhugaan biyyaa oli. Fakkeenyaaf Oromiyaa jennu, Itoophiyaa jennu dhugaan kana hundaa oli. Dhugaan dhaaba siyaasaa jaalannuu oli. Dhugaan kaayyoodha jennee karaa qabannee deemnu oli. Dhugaan nama beekamtootaa oli. Wanni hunduu wanni lafa kanaarra jiru hunduu dhugaadhaa gadi jechaadha. Kun wanni jedhamuu fi biyyi dhugaan qabnes biyyaa miti. Kaayyoon dhugaan qabnes kaayyoo miti. Namni dhugaadhaan hin deemnes immoo haga fe'es
beekamu jaalatamaa ta'uu isaa faayidaa waan hin qabneef wanni hunduu dhugaadhaan madaalamaa jechaadha. Hanga dhugaa hojjeteen, hanga dhugaa dubbateen, hanga dhugaa dalageen sabni Oromoodhaa kan nama madaalu kanaan malee haasaa bareechuudhaan fakkeessuudhaan ni miti jechaadha. Kanaaf dura ilma gadaa, abbaa gadaa ta'uudhaaf, intala abbaa gadaa ta'uudhaaf, saba gadaadhaan bulu ta'uudhaaf calqaba kan nurraa eegamu iddoon dhugaadhaa kenninu, olaantummaan dhugaadhaa kenninu, dhugaa waa hundaa caaluu isiidhaa fudhannee karaa dhugaa qofa qabannee deemuudhaaf murteeffatuu danda'uudha jechaadha kan nurraa eegamu. Egaa yeroo ammaa gidiraan addunyaa keessatti babal'atee kan sobu horee, kan sobu muudamee namni haqa dubbatu faayidaa dhabe kana keessatti dhugaadhaan deemuun hagamii nama fayyada. Sirni gadaadhaa kan dhugaa irratti hundaa'e kuni haala yeroo qabatamaa wajjin hin deemu yaadni jiru namoota adda addaatirraa ka'uu danda'a. Kanaafuu dhugaan akkamitti waa hundaa akka caaltu qabeenya qabnu caalaa, aangoo qabnu caalaa dhugaan akka fayyadamtuu taate immoo sagantaa itti aanu keessatti bal'inaan siifan ibsuu yaalaa. Ammaaf kanumaan nugaa galatooma.